Salaalee hojii inni hojjechuu qabu inni guddaan baruu barsiisuudha. Itti aansee qorannoo fi qo'annoodha. Dhimma qorannoo fi qo'annoo kanarratti beekumsa irratti kan hundaa'e tajaajila hawaasaa kennuudha. Hojii qonna bonaa yookaan immoo jallisiidhaan hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Inni kun walumaa galatti kaayyoo sadii tokko qabanii dangaan. Jirta Maarashaa. Jirta Maarashaa kartaa fi mul'isu tangarbuu mul'isu. Anduudaa dubbisu midhaani warra midhaan hin qabne ijjuu mimmaani. Warra midhaan hin qabne ijjuu mimmaani. Qotiyaa gabaree yaa qottuu misira. Kunis immoo akka dhaabbataatti gahee keenya bahuu qabna kan jedhuun isa kanaan hojiitti galleerra. Lammaffaa uummanni odoo risoorsii guddaa qabnu risoorsii kanatti fayyadamuu irratti hanqina qaba. Risoorsiin keenya kun immoo bishaan qabna, lafa guddaa qabna. Haala kamiin misoomsinee qotee bulaan keenya of danda'aadha. Yaa ta'u malee bonni qonnaa kan qotiyyoon qotamu miti. Rakkoo guddaa hin qabnu tiraaktarri jiru baay'ee xiqqaadha akka godinaattis ta'e. Isa kana qonna keenya makaanaayizdii gochuuf tiraaktara bitnee qotee bulaa keenya gargaaraa jirra jechuudha. Qottuu migiraa lubbuun ilma namaa tabdii keetiif jira. Filaamataa filee miidhamaa filee. Yaa nuura biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa yaa biyya Finfinnee. Yaa biyya Finfinnee. Qorannootiin karaa tajaajila hawaasaatiin hojiilee gurguddaa hojjechaa jirra jechaadha. Qamadii jallisiidhaan akkamitti bu'aa qabeessa akka ta'u danda'u. Hawaasnis immoo akkamitti irraa baratee too'ii fuulduraaf qamadii oomishee too'ii nyaataan of danda'ee biyyas ofiis danda'ee oomishee too'ii galtee irratti akka oolchuu danda'u kanarrattis qo'annoos gaggeessaa jirra. Gannisa isheetuma bonnisa isheetuma maaltu jalaadhuma. Gannisa isheetuma bonnisa isheetuma maaltu jalaadhuma. Akka tajaajila hawaasaatti kennaa jira qotee bulaadhaaf jechaadha. Sanyii xaa'oo qotiisaanis tiraaktaroota lama qabna. Tiraaktaroota lama saniin qotiisa baay'ee qonnee too'ii hawaasni akka fayyadamu gochaa jirra jechaadha. Katalla galabe naannoo Oromiyaa mafafaaruu dida biyya odaanabe. Sikirkiriiti biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa biyya dhiira qabu biyya midhaan qabu. Kan rooba keessa sodaatan cabbiif bakakkaa lageenu haaroo kunoo asmara asitti amma mul'achaa jiru kana qotee bulaa kana haa nyaachisu kan biyyatti guddatu biyyatti misoomu haa ta'u kinoo warra asitti hojjete kanas warra dhufee qotee bulaa kana gargaare rabbi isaan haa gargaare humna isaanii asitti baasan kana rabbi immoo isaanii haa deebisu waraarratti muraa rabbi haa balleessu.